ايوه كتبتها والله كتبنا رتا هتعمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجان حقا بيا أجائبات فيديو كنا سبب نوسي ورابا جرو سبب نو الرسمي ورابا جرو إرالي بروم سأرغتني والله وان باقي اللي نما غمتشي سودا أكم جرتو هردفتو چانالي كيا حقا نما اللي ننك أبغا يرو هدو قبا ملتا قمكي ورابا namni akka waan naman qabne itti fakkaata isa kana ganaanii keessin agarsiisa maal akka ta'e immoo ganaa laalla kanaafu namoonni YouTube channel kiyyaatti na hordoftan suutaan viidiyoo kana dhaggeeffadhaa laayikii godhaa jammaraa isa kana maal akka ta'e immoo ergan himee keessin agarsiisa waan ajaa'ibaati ergaa namaati ammas immoo shugguxiidha moo inni kun maali anayyuu baay'ee dhibiqa malleen baramne warra dudubba kiyyaa kana badhaafamuu deeman inni kun shugguxii ta'e Allahu a'lam birrii ta'e Allahu a'lam rabbuma beeka obboleewwan kiyya ummu ayyubi wajjinan jira ummu ayyubi yookaan immoo maqaan isaanii saudaa jedhamu haadha manaa kiyya gaa fuudha kiyya isinitti himne miti itti himne fuudha kiyya jedhe ummanni kun illee hin beekanu har'a waan addaa ishiin karaa onlaayiniin namni hedduun fayyadamtanii taphaan amma nuti yuutuubii kana irrattis ta'ee karaa hundaanuu maallaqa argataa jirra miti nuti maallaqa duukaa fiigaa jirra garuu haadhi manaa kiyyaa ummu ayyuub muciyyoo rahmaa maaliif rahmaa jamaal jedhamtu kan biyya United Arab Emirates keessatti argamtu alii fi kaaftee haga alif lam mim jechuutti qaraasiftee alhamdulillah isin haadha manaa kiyyaa kun anaafis gammachuu guddaadha aliif jechuudha kaaftee aliifin irra deddeebiftee qaraasiftee har'a garuu alhamdulillah dalaguma sii dalagataa mana arabaa teessee dalaguma sii dalagataa alif lam mim jettee har'a damooza isin argatti ji'aan damooza isin argatti har'a garuu quraana sii qaraatee fixxee borilmoo si qaraasifachuu deemti shuf damooza ni argatti ji'aan damooza hojii sii irraa hin cinne garuu umurii ishii moggaamee qamanatti dabarse dhiiftee har'a onlaayinii irraan bilbila qofaan quraana qaraasiftee baaftee wallahi alhamdulillahi rabbil alamin na cinqaara waraqacha kana hiikee laaluuf na cinqaara natu godhellee isaan garuu ummu ayyuub hin beekanu akkasuma obboleetti isaaniiti akkasumallee obboleessi kiyya maammeen innillee yuutuubaraa maqaa yuutuubii ilaa isin barsiisa sichiiti jechuudha inshaallah maqaa yuutuubii jaraallee isin barsiisa yuutuubaraa jaraallee wal bartanii na cinqaara hiikee laaluu jedhee akkasii obboleettii keenya United Arab Emirates keessatti argamtu rahma ergaan kee ummu ayyuubiin qaqqabee jira kanaafuu hiikee anis ilaaluuf an cinqamaara isuma sila agarsiise بابا توري ربشني شو كنافو سيتوتان إني توقفاني الله أكبر يا أخي إيفا ما يعكس سيتوتان سردمي أني تيكا ما كان أني تيكو كابا كوي توري أني تيكا إيش أنا تيكا وش تيكو كابا أني تيكا مو هي كنت كنا ما جارتي يو أكيس ما لاقي egaa an hiikuu faan jarjare na dhokanii waan godhate ani gara hiikee laaluu fani didaniiru isaanittan kennala rahmaa jamaal ani keessoo waan jirullee natu beeka malee namni beeku hin jiru rahmaa jamaal kan itti aliifii kaasiftee qaraasiftee howwanaan alif laam miim geesse har'a kennaa kana Dubaay irraa kan ergite kennaa isa tokkoffaadha hin hiikine gaa ta'u kennaa isa tokkoffaadha kun بارتي 1 وما يلا ورينج اللي فات توري بارتي 1 يعني ورينج اللي فات بارتي 1 رقم واحد يعني رقم واحد طيب كنا إني لما فا إنكم ما لكت إهم بيكو قلت توري كبابا إنكم ما لكت إهم بيكو كنا لما فا نلفا نلفا تقول وانسان لنا مانجل من لا لقى نحن نتكارا كنا إسا لما فا دا أم أيوب كنا صدفا شغوتي نموني هم ما جت لي يد بدفع كومنتي برا إنه ما عليه الله أعلم كنا صدفة رحمة جمال رحمة بنت جمال فوتو اللي سينما تنسو تكو سينو الفاتح سين اللي يو وانا إمبوسي يا روكنا تي وما قدو في النبي تبر نما دوكنا كيسا سباس شوف
barsiisaan kee akkam nama marara ishisuma namni nama qaraase akkam nama marara miti deemamme barsiisaa fi baay'ee nama marara barsiisaan ofii jechuudha. Kanaafuu inni kama miti maa garuu hiikamee agarsiifamuu qabu. Qoyaamee jirtu ishimaa soo deeni ila qoy tankaa inni kama sallallahu alaihi wasallam. Wallahi social media irraa bahuu hin feene walakin ammoo video kana waraabuun anta ba'an yeroo hedduu mana biratti agartanii bar jaartii na biratti agartan fuudha kiyya beektanii hin beektan walakin ammoo sababni video kun dirqama ta'e namni irraa waa barata tokkoffaa irratti cinqamina kana ni kaate tokkoffaa irratti hojii hojjetaa aliifi kaaftee qaraatee baasuusi lammaffaa irratti immoo bilbiluma fayyadamaa jirru kana calluma jennee imoon jana qofa jennuun ashuuf bilbilaani wal biraa miti wallaahi wal bira taani quraana walirraan qaraasin bilbilaan waastaappiidhaan qul huwa allahu ahad akkas deebisa akkasitti qaraasiftee baasisiifte shuuf bilbilaan jechuudha amma bilbila kanaanii birriin argatama faayidaa akkuma kana argatama kanaafuu egaa nu cinqaaraa hiiknee laallaa mee tokkooni eeshi inni kun acha taa'u mee isa kana hiikuu akka hafuudhee majaartii yoo qoyaa waan jedhu dhaggeeffanna qoyaa maakinaan yoo inni hiiki jedhee nan hiika maammi hiikuu Isaanumaan hiikani. laa ilaaha illa naatu cinqamaa ragaa sida dhiiseera maa hojjetanire ishiga hiikaame ayyuub warri viidiyoon illee zoom yoo godhame argatanii hiika allahu akbar maal akka ta'e hin barree شوف إني كن قبلة يو أتي صلاة أتكرا ولا يو تكران سيركا بده يا ربي كران وركان قتين يو سجدوا أتكران سيركا بده كران سجدا قبلة كران جدي أجر سيس رحمة جمال قبلة إسا سلجر ترى ربي ساق يجوكان على تمنى إني أكيسا مو إسا إرتي سجدا ماجد أمام masgaja musalla kan jedhamu ma musalla masgaja maal jedhama ammoo kan biraa sajaja afaan keessanii maal jedhama koomiteelti barreessaa inni kun sababni akkana bicatee fi boorsaa kaa'attee deemta qiblaan sirkaa badee karaa deemaatti miti akkanatti ilaaltee kaatee wanticha keessaa baaftee afattee irratti salaalta ربنا أكرا دوانا يا ملكيس ورحمة جمال كيونايتد عرب إمارات كتر جمتو سلام ما فاتد برفن سبحان الله كنو قامي هيك إلا سبحان الله سكناك كبتي كام لا باسفا غير ويو لا كاتي مولا الله سبحان الله لا كون رجالا مولا تامتي قرآن ربي جوزي صدما ما لم باس عليك العالم لا قرآن يكون ربي أكما دبي ساتيف كيسا بريتش بفتسال هم بريدا الله أكبر ما نجري نكون إن يكون إذا كان أنا فونتا قالا إذا كان واجرت ويفوت أشولا كون كابو إن يكون أنا فونتا رحمة لا إن يكون أنا فونتا كونيس أنا فونتا إلا إذا كان أنا فونتا تكون قالتهما كنان إني لما فا كنو قرآن ربيتي ربين أكم أليفي كاسة كنف يصير مو قرآننا كنف شو أما قرآن ده بيفتكرته ربي الموك زري كتير ربي هكذا إني صدفة ما هي كوجر تامي إسا صدفة ما نيمه الله أكبر رسول ربي صلى الله عليه وسلم كتاب اللين بيك ilmiin xinnoon karaa nama teessoo ni keessa na cinqaatti duniyaa isaanii gara caalu maaliif ta'an shittoodha miti shittoodha kophee fakkaatti shittoon kun shuuf kophee fakkaatti shittoo rabbi siyaa urgeessu rasuuluma rabbi shittoo jaallatan jedhanii Allahu akbar Allahu rahma siyan anu nan dibadha dara
أنفوي أنا كباباكو أوف أرجاهي ربي سها أرجيس رحمة شتو إسا إتانو صدفة إلما بارتي مالي لما أفان قلفاتي بارتي فور بارتي فور كيف قلفات مهيكي الله أكبر إني كل ممالكة هم برّي سبحان الله سبحان الله سبحان الله شوف خنا سنقرسيسون سلمني ساماني برم سر هذا شوفي إني كن الله أكبر أبايا تركي تكا حريرة جنتك يا ربي ستة أوفيسوكا أفني كن دينك إيتا إيه في متي أبايا تركي كنا بيا فياتو فتا دينك إيتا إيه في متي أبايا صلاتاتي دينك إيتا إيه في متي مالي في جرو شيكا أو في برسيسو أوه ميكويني شوف ميكوين isi uffatni ofitti uffatti Allahu akbar bareedu Allahu akbar la ilaha illa Allah uffata jannata keessa rabbisitu qooti miti wallahi qooti miti kan ishiin ammoo uffachuu xiqqoo shari'aadhaa fi dhiifama godhaa silaa uffattee sin agarsiifti ka shari'aatii fi la qo'aan uffadhu seetanii na shakkan ijoolleen keenya ilaa حريرة جنة كيسا ربي ستة أوفيسو شيكا كيتي في كنو قمتشوتو وان قوي تنبو أراني كنوتي ستوتاجي الشي كان رتقا أم أيوب مال أكجل أنو ميه إسان الرابر رب ليوان كي يادي فما الشي مال جتني ده كنت بابا نبنا كنت جاءت منان غاني لكسيتني يادي كي يوما مال جتني ده رحمة الأمال أمتاني موجود رحمة أردوفتها كينيا يلاتي دبّچو يلاتي ne dubbalu kaate gammachuu boo haajirti Allahu akbar maammiin bakka sii bu'eeta waan hin gaafadhe isinii deebisuu danda'a alaa maammiifti kaate foto qabadhu la bars ilaa innamma manaajira baankiiti nama gaafa jedhee si barsiisee owwanaa si gahe kamti jaallata kamti galateeffattaati nama dukkana keessa si baase jechuudha baraate laa waan dukkana keessa jirta miti nama dukkana keessa baase bakka si bu'ee haasa'e egaa yaani isinii yellaate jedhu kameeraa durallee baatee hin beektu ija waastaappii malee takka ija kameeraan beektu ija waastaappii immoo kunoo karaa maachi keessa baafate kanaafuu namni nama barsiise nama qalaate galata guddaa qaba miti nama galata guddaa qaba eeka barsiisaa jechuun akka waan badee jiru tokko sirreessutti ilaalama yeroo baay'ee wallahi nama karaan harkaa badee karaa qabsiisallee hin jedhama barsiisa nama akka joonjaa jiru fakkeenyaaf joonjee jechuudha ittuu caalaa immoo namni jalqabarraa kaasee qubee si barsiisee yookiin gara amantiinis yoo ta'e aliifirraa kaasee namni si barsiise jechuun nama karaa qabee waan tokko sitti argisiise jechuuti. Wallahi. Nama jireenya kee kan fuulduraatiif waa tokko sii ka'e waan biritti hin geeddaramne jechuudha. Sirriidha. Wantoonni baay'een addunyaa kanarra ofii dhufanii waan deemantu jira. Beekumsa qofaatutu dhufee si bira tura malee. Sirriidha. Wantoonni akka birrii kuni hin dhufaa hin deema. Sirriidha. Deemeetillee deebi'ee dhufa beekumsi garuu si wajjin tura. Wallahi. Kanaaf barsiisaa jechuun addumatti nama jireenya kee fuulduraa si tolche jechuudha. Namni sun baay'ee nama mararaa. Nama baay'ee nama maru nama jireenya kee keessa bakka guddaa qabu. Wallahi. Rahmaa Jamaal kan United Arab Emirates keessa argamtu waan hin godhuun dhabe maallaa wayyaa. Kuma dubbuu kifadheettee wanni isiin natti arginu hin jiru. Walaakin ammoo kana yaani fakkeenya irraa fudhaadhaaf waraabne kabajamtootaaf hordoftoota keenya amma kutaa biraatiin walitti deebinutti waa'ee kanaatiin dirqama wanni kun waan namni irraa baratu waan ta'eef sooshaal miidiyaa irra baase galatoomaa ulfaadhaa rahmaa rabbiin ammallee siifa dabalu ilmoo keessa akkana siifa godhu jecha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.